fudhatina wallaala waa takkan dhagahinii fi anaaf ati tokko akkan taane gubbaa murtee jala murtee beekuu qabda jechuudha. Maaliif sarara tokko yookaahuu daangaa takka karabbiin kaahe dhibbaan dhibba beeytee osoo agartu sarara diimaa san fakkeenya sarara tiraafikaa yoo fudhattee ka dabranii fi ka dhaabbatan qaba. Konkolaataan yeroo silaa diimaan ibsamee dhaabbatu san yoo deemte seera cabsitee ni qixaaxamta. Seeruma addunyaa kana jechuudha. Namni gorsa asirraa dhagahu bakka kanatti huduuda yookaahuu daangaa itti dhaabbatamu waan dalagamuu qabu bareeti, waan irraa dhoorgamuu qabus bare asirratti namni. Eega bartee ammoo achi deebitee akka wallaalaa hin dhagahinii sanitti yoo dalayde qixaanni keetii fi kanama baratee tokkoo miti. Bakka kana gurris ragaadha. Hawaasni as keessaa dhagahu kuni guutuun ganaa walirratti ragaa bahuu taa'a. Yawma idhin tuhaddithu akhbaarahaa. Guyyaa argitee dachiilleen bakka ammatti irra teettu wanni hundi haasahaa asirraa dhagahamu dhagahuu kee ragaa itti sitti bayan hanga deemee qaamni kee ragaa sitti bahutti jechuudha. Kanaaf nu hundaa nama waan dhagahetti dalagu rabbi nu haa godhu. Wallaahi bakki tun bakka muhimmii, bakka akkaan jabduuti. Yeroo tokko tokko dhiiroo gorsi heddummaate kun akkami nama jechisiisa jechuudha. Kanaaf mee rabbiin quraana kana keessatti walaqad sarrafnaa fi haadhal qur'aani liyadhakkaruu wamaa yaziiduhum illaa nufuuraa. Wallaahi dhugumatti jaa rabbiin kama dhugaa dubbatu ka ergaa isaatiifuu ragaa bahee wamaa yanxiqu anil hawaa jedhe rabbiin dubbii tana gajjabeessuudhaaf qur'aana kana keessatti dhugumatti adda baafnee jirra. Akka gorfamaniif ammoo akkasuma waliinoo irra hedduun ilma namaa kun irraa garagalee jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Irra hedduun ilma namaa kun irraa garagalee. Anillee hanga irraa garagale ni beekaa, atillee ni beeytaa. Bakka fedhiin tee itti fedhii qur'aanaa bira dabarte. Rabbiin qur'aana kana yeroo buusu fedhii makhluuqaa irratti hin buufne qajeelfama mataa isaa dandahe irratti buusee qajeelfamni suni gubbaan ittiin eda'amu jalaan irraan hir'atu akkasumatti taa'a jechuudha. Kana keessa bakka meeqatti akka dabarte, kam akka qeebalte, ka fedhii keetiin walgaluu dide ka dhiiftee simatu iyyuu beekaa jechuudha. Nama itti dalage rabbi nu haa taasisu. Saniif obboleeyyan kenna mee waan nama ajaa'ibsiisu ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qissaa ajaa'ibaa rabbiin dubbatee lafa kaahe. Bakka kana keessatti ustaazni akka ustaazaatitti, barattoonni akka barattootaatitti namni bakka kana jiru ka dhageettan miizaana ufitti haa goonu. Bakka kana seenaa rabbiin lafa kaahe kana ka ilaa qiyaamaatitti qara'amuuf taa'u kana bakka sanitti anaa fi ati akkam jirraa haa laallu. Dhugumatti gurra qalbi qaawwuun haa laallu. Nama yookaahuu warra kitaaba yeroo masa dhagayan sanitti itti dalagan, yeroo masanitti hujirra oolchan waliin laallaa jechu. Daqiiqaa muraasa takka insha Allah rabbiin nu haa laaffisu ajajara ayyama rabbiitiin. Jinnoota rabbiin wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun je. Ilma namaatii fi jinnii tana nuti waan uumne numa haa gabbaraniif uume je'ee rabbiin jala muree ka dubbatee. Akkasitti osoo ergaan rabbi hin ergamin dura jinnoonni warri hadiisa baratanii beekanii akkaataa isaanitti gara samii kana ol bahanii walirratti dhadhaabbatanii gara samii kana ol bahanii oduu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa samii
keessatti murteessee gara Jibriil beeksisee Jibriil gara malaa'ikaatti beeksisee malaa'ikaan eegana waliin haasahan jinnoonni walirra dhadhaabatuudhaan gara samii kanatti ol bahanii dubbii takkatti dhagahansan achi wal jalaa himaa hanga warra taa'ee nama cabsatu kana sayyid fulaan haaji fulaan kabir fulaan kajean kana ka qaalluu naannoo adda addaa waan adda addaa jedhaniini warra taa'ee nama cabsatu kana dubbii takka hanga isaan gayanii isee waliin 100 kijibutti jecha takkatti dhagahame san waliin hanga 100 kijibee sanumaan hawaasa cabsatutti bakka sanitti jinnoonni dubbii geessan turan. Akkasitti eegana hawaasa kenna namtichi achirraa takkatti sanii waliin 100 takka itti kijibee hawaasa cabsata jechuudha. Yookaan hawaasa irraa waa fuudha. Kana ka jinnoonni akkasitti deemaa turan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergaa Rabbi ergame booda akka isaan oli hin baane samiin tuni akkaan eeggamte malaa'ikoonni رجوما لشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير ملائكوتان ايغمت سمين غراء البهنين دبن سميتنا نبريتشفن جئ ربين ايغنا سميتنا ارغتي ارجيتنا بريتشسي بودا ارجيتنا الرا ملائكون فوداني shayxaanatti gadhiisanii jechuu warra asii ol bayanii oduu dhageeffatan kana kaa gaddeebi'anii jinnoonni mari'atan. Namtichi kuhaanillee waan argatu ni dhabe isaanis agarteetiin gara ol bahanii ni dhabanii yeroo kana jinni biyya Nasiibina biyya Yamanitti warri Yaman kun ni faarfame jinnoota keessaallee jinnoota dura Nabi Muhammaditti amananii jiran isaan kun qaryaa takka yookaan magaalaa takka ta Yaman keessa argamtu bakka jinnoonni jiraatan ganda isaanii achi taa'anii mari'atanii achirraa armii jabatu argamee waan samii ol bahu nu dhorge kana qoranneetiniin jenna jedhanii wal qoodanii jinnoonni kun gara baddaa kun gara gammoojjii wal hiranii deemsa itti fufanii jiran. Yeroo kana ka warri gara gammoojjii biyya Arabaa kana deeman ergamaa Rabbii qunnaman salawaatullaahi wa salaamu rabbi alayhi akka wanni asirraa dubbatuuf deemnu akkaataa itti jinnoonni sun yeroo dhagahanitti Qur'aana san hujirra oolchanii achi deebi'anii hawaasa isaanii itti gorsanirraa dubbanna jechuudha. Ka Rabbiin dubbate dubbanna. Seenaa namaatii miti. Seenaa makhluuqaatii miti. Wanni bakka tana inshaallah filadheef nuti hoo hangam waan dhageenye kana hawaasa keenya dura dhaabbannee himna. Yoo waan hawaasni jaalatu taate ni himna. Yoo waan hawaasni hin feene taate dhiiroo himna waan jedhu walillahi lagabaabsine inshallah. Rabbiin subhanahu wa ta'ala wa itharafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu. Rabbiin Nabi Muhammad yeroo dubbatu yaa ergaa kiyya Muhammad yeroo murni takka yookaahu jama'aan takka argiteetiniin 8 yookaahu argitee 10 gadi heddumminni isaanii katahu jinnoonni gareen takka ka'anii gara kee dhufan jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yastami'uuna qur'aana dhageeffatan kasirraa dhageeffatan jedhee Rabbiin Nabi Muhammaditti beeksise suuraa qul uhiya ilayya kana keessatti bal'inni isaa jira. Inshaallahu ta'ala hanga dhaqqabne asumarraa dubbannee sangaafa biraatiif lafa kaawanna. Falammaa hadaruu hogguma dhufan qaaluu ni jedhan ansitu. Nabi Muhammad salawaatullahi wasalaamu rabbi alayhi riwaayaan hedduun gaafa inni argiteetiniin Xaa'if dhaqee achirraa ari'ameetiniin deebi'u jetti
fuudhan moola ki gaafsan kophaa jira namni argitee namuma tokko moo maaltu bira jira gaafa biraati gaafa inni sahaabaa waliin jiru jetti nuti amma sun yeroon isaa dheeraa waan taheef hanguu muraada kennaa irraa fudhanna nabi rabbi salawatullahi wa salaamu rabbi alayhi subii sahaabaa isaatiin ka salaatu jiru jinnoonni osoo deeman bira dhufan yeroo bira dhufan qaalu ansitu fa idhaa qara alqur'aan yeroo qur'aani qarame maal jan ansitu callisatu jira jinnoonni ni beekan amma usaa meeni dhageeffannaa jan falammaa qudiya yeroo margitee ergaan rabbi qur'aana sanirraa raawwatee wallaw ilaa qawmihim munziriin achi deebi'anii tumaan yeroma qur'aana san dhagahan ergaa qur'aanni deemuuf yeroma beekan waan qur'aanni itti ajajee fi waan qur'aanni irraa dhoorge dhagahanii jennaan yeroma san deebi'anii orma isaanii gorsu seenanii laal wanni isaan bahaniif waan bira laal dubbii tana laalme wanni isaan bahaniif waan bira erga dubbii tana dhagahanii ammoo itti laallan jenne waan kana dhiiroo waan biraatiif nu ergee gandi kenna kunillee amma dubbii tana nurraan qeebalanii haa argitee wanni nuti deemnuuf kun argiteetiin waan namni ittiin jiraatu waan kanaan argiteetiin hawaasa cabsannaa kanaafuu waan kan argiteetiin akkam goonan jenne dhugaa dhagahanii ka abaajaaliin fa'a ergaan rabbi amata meeqa itti gorseetiin hawaasni meeqa dite jinnoonni har'uma dhagahaniit har'uma qeebalaniiti gara ganda isaanii deebi'anii qaaluu jedhan yaa qawmana yaa orma kenna waan jidduu isaaniitii fi jidduu samii kana gaarra deemu jiranii bar innaa sami'naa kitaaban unzila min ba'di Musa nuti har'a kitaaba dhageennee jirra kitaaba erga Musaati buufame maaliif ka Musaa dubbatte yoo je'an olomaayina keessatti waa hedduu je'anii amantii isaaniitu argiteetiin yeroo saniif argitee kitaaba Musaa osoo harkaa qaban kana dhagahan je'anii kun ammootu kitaaba santu argitee irra guddaadha je'anii waa hedduu je'ama kanaaf nuti kitaaba ajaa'ibaa dhageenne musaddiqan limaa bayna yadayhi kitaaba isa dura dabre walgalu ka dhugoomsu jechuu walgalu yahdii ila alhaqqi ka gara haqaati nama qajeelchu wa ilaa xariiqin mustaqiim ka karaa jallinni keessan jirretti nama qajeelchu dhageennee dhufne wanni bayaniif waan bira wanni isaan himu jiran waan biraati jechu yaa ajaa'iba ammuma dhagahaniiti ammuma itti dalaguun taate itti fufan amma sadarkaa quraanaa himan akka inni nama qajeelchu karaa qajeelloo irratti akka nama kaayu himaniiti yaa qawmana yaa hawaasa keenna jedhan ajiibuu daa'iyallaahi yaa minna rabbii awwaadha wa aaminuu bihi ammas eegaa awwaattanii itti amanaa yaghfir lakum min dhunubikum dilii teessan ta duraan dabarte dhiifamatu isiniif taha yaa minni rabbii kunoo argiteetiniin akkana awwaadha dilii teessanillee rabbiin isinii dhiisaa wayujirkum min cadaabin aliim azaaba laalessaa san jalaallee isin baasa wanni nuti ittiin dhufne tana nuti amannee jirra qeeballee jirra kanaafuu yaamicha kana awwaadha yoo didano yoon awwaannu jaanoo gandi jennaan waman laa yujib daa'iyallaahi ammoo wanni isin dhibbaan dhibba jala murtanii gubbaa murtanii beekuu qabdan namni argitee yaamicha rabbiin awwaanne falaysa bimucjizin fil ardi walaysa lahu min duunihi awliyaa akka bareedu laalimee gorsa isaanii seenaa isaaniiti ka rabbiin dubbatu jiru kun subhaanahu wa ta'ala namni yaamicha rabbii kana hin dhageenye yaa orma kenna namni argitee dantaa isaati aadaa duraan irra jirru jala deemna aadaa kennan jijjiirru
ammuma deebi'aniitiin kaleessuma achi deebanii tana dhagayanii aadaa keenna tanaan diina nuti agartee nahnu ala asaarihim muqtaduun karaa abbootii keenna irraan baanu warri jedhe hoo waman laa yujib daaciyallahi namni yaamicha rabbii dide falaysa bimucjizin fil ardi wanni isin jala murtanii beekuu qabdan dachii tana keessatti rabbiin dadhabsiisuu hin dandahu akka isaan tolu agartee walaysa lahu min duunihi awliyaa rabbi asitti namni ibidda jalaa isa baasu hin jiru ka ilmoo kennuuf hin jiru ka fayyisu hin jiru ka ajjeesu hin jiru ka kaasu hin jiru ulaa'ika fi dalaalin mubiin namni ajaja rabbii dide jallinna guddaa keessa akka jiru jala muraatii gubbaa muraa beekaa jedhaniiti har'uma da'awaa dhagayanii har'uma achi deebi'anii hawaasa isaanii gorsu seenanii yaa darasicha akka kiyya yaa warraas keessallee da'awaa dhageeffatu jiru dubbii isaan bahaniif tana fageessi ilaalime wanni isaan bahaniif waan biraati erga gaya galanii ammoo warri keenna dubbii tanan fedhu hin jenne hawaasni keenna hin jaalatu hin jenne maan nuun jedhan hin jenne achi deebi'anii haqa rabbii ta dhagahan san himanii dhibban dhibbatti jala muraniitiniin itti himanii jechuudha. Ka dhagahanitti dalaguun akkana anaa isinitti dubbatu jiru kanas isin warra dhageeffatu jiru kanas warra waan dhagahetti baallama hin qabne nama yeroo sanitti hojiitti jijjiiru rabbi nu haa taasisu nama waan hawaasni jaalatu qofa da'awaa godhee homa argiteetiin fedhii hawaasaatiin wal galu da'awaa godhee ka fedhii hawaasaatiin wal faallessu dhiisuu miti mi'ooftus hadhooftus nama haqa rabbii san himu nu hunda rabbi nu haa taasisu dhiirti ay dura sahaabonni ay dura amantiif jecha duniyaa keessaa bahan nuti ammoo duniyaaf jecha amantii keessaa baane jechu ummanni ay dura wanni makarraa isaan godaansise qabeenya dhabaniitii miti haadha manaa dhiisee ilmaan dhiisee warra itti amane fudhatee wanni namni makarraa biyya jaalaturraa deemee madiinaa galeef amantii tanaaf jecha ilmaanii fi qabeenya keessaa baheet biyya san dhaqe nuti ammoo qabeenyaaf jecha amantii keessaa baanee jechu kanaaf rabbi rahmata nu haa godhu seenaan jinnii tanaa seenaa dheeraadha dura jinnoota amantee keessaa isiidha jedhanii yeroo hedduu ka hadisni dubbatu ka ergaan rabbi eeganaa jinniidhaan wal qunnamee da'awaa geggeesse kana inshallah yoo rabbi yeroo nuu kenneef boodatti itti deebina saniif karaa gabaabatti nama waan dhagahe yeroo sanirra hujirra oolchu rabbi nu haa taasisu nama itti dalagu rabbi nu haa taasisu waan dubbannu keessatti ikhlaasa rabbi nuuf haa kennu anaaf jetta rabbi nuun haa jedhu nama hundaa muraada rabbi nu haa gahu inshallah carraan asumaan ka Abu Saalih nama itti dalagu rabbi nu haa taasisu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سيف الإسلام حياكم الله ما شاء الله دنيا في آخرة ربي سنها تلتو رامس عجائبة إرقاء عجائبة برسيسة لا في برتوتا هنده فيدو رامس قوتني بكرتن هندتو جتشا في قوتش كيس ربي سني هم يسو إخلاص ربي كيس سني فاكاو حواسس نتس ورد جهنا ما يتفيد مربي هاتايسو ما شاء الله والله رامس كيسن ورانا ما سنتيوني في قلبي دانجتشو لبير جراتني فرتن إرقاء جبدورة akkas yeroo hundaa'u ergaa keessa mi'aawaa tanaa fi urgaawaa tanaa hawaasarraa jechuudha hin fageessinan asumaanuu dhaamsa keenya kommentiin akkana jechaa jirti hedduu faffagaachaa jirtan jechaa jirani hin fagaatinaa jechuun asumaanuu dhaamsaa rabbi isinii halaafisuu akkasii jenna akkasii bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillah الحمد لله الذي جعل دين الإسلام نورا وجعل لمن تمسك به نجاة وسرورا وصلاة وسلاما على من ركب البراك وامتلأ نورا وعلى آله وأصحابه الذين بنوا الله بيتا في الجنة قصورا أما بعد
إخواني في الله، أخواتي في الله، قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواسا كينيا خمرا كذا أدى الراء دبرتوتا الرئيس إلى الرئيس دفني بكتنت أمسافي دواعي فرجوا بكتنت ورتك أبمنه hundi keessanuu bakka za'aa kana geessan bakka za'aa kana geenye bakka jiraattan bakka jiraanne ammallee haftee umrii teenyaa keessa haftee umrii teessanii keessa bakka barakaa rabbi isinii haa kaa'u walumaanuu barakaa rabbi nu haa kaa'u jechuudhaan barbaada. Mee wamaafin jedhee aamin jedhati mee maaliif zamanni keessa jirru kun zamana laakir keessa jirra. Zamana jechuudha duuti diingataa heddummaate musiibaan jechuudha diingataadha heddummaate. Namni bakka of quba hin qabnetti jechuudha dhukkuba hamaan qabamaa jira. Bakka of quba hin qabnetti jechuudha guyyaa rabbitti gahaa jirti. Kanaaf yaa rabbi du'a diingataa bakka hin taanetti yaa rabbi nun ajjeesin duuti numa jirti. Dhukkubsachuunis numa jira. Bakka hin taanetti dhukkubsachuu fi bakka hin taanetti jechuudha guyyaa rabbi si gahuun tuni hedduu qalbii nama cabsaa. Waa hedduu qilleensa kanarraa gurri dhagaha. Akka ati nagahaan jirtutti wanni cuftinuu jechuun nagahaan jira jechuun ni ulfaata baay'ee ulfaata. Obboleettiin teenya dhukkuba dhiigaatiin qabamtee cinqamaa jirtu nama hedduu jira ka du'aa nu godha jechaa jiru. Ka obboleessi jechuudha duraa biyya ormaa keessatti akka hin taane qabamee mana jechuudha hidhaa jiru kakkanaafaa galgalaa ganama jechuudha boohaa jirtu dhiirti jechuudha boohaa jiru nama hedduu jira. Kanaaf yaa rabbi waan qalbiin cabsu nutti hin fidin halkaniif guyyaa keessatti jennee du'aa gajjabeessuu barbaachisa haalaan obboleessa kiyya obboleetti diyya. Wanti dhufnee bakka tana jechuudha gatteenye waa dhaggeeffachaa jirruuf haalaa fi amala keenya duraan bareeddurra jirtu kanarra wayyeessuudhaaf ka jechuudha akiitu xurooytee quqqushaashaftee jirtu wayyeessuudhaaf fooyyeessuudhaaf dhufnee bakka tana jirra. Haalaa fi amalli teenya akkuma bifti keenyaa fi deemsi keenya wadhabutti sagaleen teenya wadhabutti wadhabdi. Wanti haalaa fi amala keenya toltu maali? Qur'aanaa fi hadiisa obboleessa kiyya obboleettiti islaama. Mee gadi hin fiigini mee alatti hin fiigini waan an jedhu kana mee dhageeffadhu. Dawaa qabdi naafis siifis dawaa qabdi. Du'aa illee ni goona. Guyyaan guyyaa akkamisaati? Ni dhaqqabna bakka geenyu sanas jechuudha. Gahuu barbaanne numa geenya. Mee waa xiqqishoo si mee luka dhaabbadhu mee. Obboleessa kiyya obboleettitiyya. Bakka jirtittu meeti ka isaa keessa eegumsa isaa keessa rabbi si haa kaa'u rabbi nu haa kaa'u. Yaa nama qalbiidhaa jeeqamtee jirtu. Yaa nama jechuudha galgalaaf ganama qalbiin kan keessi dhamahaa jiru. Yaa rabbi dhamaasuu kana keessaa yaa rabbi nu baasi jedhime. Rabbiin dhamaasuu kana keessaa rabbi nu haa baasu. Nama hedduu qalbiin jeeqamee jira. Hayyoon islaamaa maal jenna? Maradaka alladhii laa ya'lamuhu illa Allah dhukkuba kan kee galgalaa fi ganama sitti jiru. Ka rabbii kan kee malee namni tokko quba si hin qabne. Maradaka alladhii laa ya'lamuhu illa Allah dhukkuba kan kee nam tokko sirraa beekuutti hin jirre rabbii tokkicha malee. Dhukkuba galgalaa fi ganama qoma kan kee si jeeqaa jiru. Gara abbaa manaatiin haa ta'u, gara haadha kan keetiitiin abbaa kan keetiitiin haa ta'u, obboleettiin keenya tokko kaleessa maallaan jette? Eegan jechuudha bultii ijaaree garuu walitti hin dhufne malee waa xiqqoo dhaabbannee jirra yeroo gabaabaatti yoo rabbiin kanuun fedhu ta'e ka walitti dhufnu taha. Garuu haadhaa fi abbaa kiyyatu qoreetti taanee dubbiin kun akkamii jetti? Ani dubbii sana takka hin dhageenye maaliif gorsa taate jechuuf hin dubbadhe malee dubbachuu illee hin barbaanne. Haatinii fi abbaan tiyya qoreetti taanee bultii tiyya sanitti. Eegumanii kana hidhanee kaanee waa xiqqisoo jechuudha akkan duraan waa itti ergu sanarraa harkan dhaabbadhe namni yoo bultii ijaare akka gaafa jechuudha bultiin ijaarinii hin ta'u yoo akka gaafa dur sanitti waa ergitu sanatti akka gaafa dur waa ergitu sanatti yoo natti erguu baatte sinii ka abbaa manaa san jedhaan si baasa wallaahi akkas naan jedhe abbaan manaa kiyyaa abbaan kiyya na arkate san na hiikuu danda'a eegani kana hidhe na hiikuu danda'a yoo qabeenya akka dur sanitti natti erguu baatte wallaahi abbaa manaa kan keessan jalaan akkan si hiiku godhaa siniika mee dubbii kana maal jettamme waan akkanaa kanatti jechuudha dhukkuba nuti ta'ee jira
fatwaa jechuudha ulamaa barbaaddi waa isin gaafachuu kiyyaa miti akkanaa kana jira kakkanatti dubbiin jechuudha dhukkuba nuti abbaadha akki waa jedhu hin jiru haadha akkitti waa jettu hin jiru haqa sirraa qaba abbaa manaa kan keetii wajji bultii jaarte mee akkam godhan dhukkuba kana waan akkanaa kana dhukkuba nuti ta'ee jira dhukkuba akkanaa kana rabbii tokkicha malee jechuudha sirraa hin beenne maal goota dhukkuba akkanaa kanaaf اجعل له استغفارا خفيا لا يسمعه إلا الله أرارما قل لي استغفار بريدو إسيدا ربي توكيتش مالدم توكولي سيد أقاوهن تنديني ربي توكيتش مالدم توكو سيد أقاوهن استغفار كاكسي بري كان كيتيف وانجل كان كيتيف دوغوغور كان كيتيف أرارما ربي كان كيتيف ذكرت لويا وكذلك كما كان اجعل له ركعتين لا يراهما إلا الله ابن القيم الجوزي درسا شيخ الإسلام بن تيمية نما جبا عالم تجبا ككتاب نيسا إلها قرات تجتورد ويتدبس تجتور الراهن قوفني نما سنتو أكن ابن القيم الجوزي اجعل له ركعتين لا يراهما ركعة لما بريد إسيلا كنم توكو جتشورا أركو هندن دين ربي توكي مالي خبا كان كي كيسات كنم توكو قبا سنكمني خبا كان كي كايتي جتشورا كسي الصلاة دي harka kan kee rabbitti ol qabadhu yaa kana nama bultii yaa nama bultiin si jallatte yaa nama jechuudha gara haadhaaf abbaatiin rakkoon jechuudha si qunnamaa jiru yaa nama jechuudha biyya ormaa keessatti akkatti waaqaraatu dabde yaa nama quraanni jechuudha si galuu dide kunis rakkoodha waan qalbii si cabsu yaa nama jechuudha markaza keessa waggaa tokko guutuu teessee kaati quraanni si diriiruu dide kun guutuunuu jechuudha waan hedduu qalbii nama cabsu raka'aa lama dhokata kanam tokko jechuudha quba sin qabne kanam tokko sin agarre rabbii kan kee tokkicha malee kai salaatiiti mee rabbii kan kee kadhadhu mee rabbii kan kee kadhadhu furmaata bi'idhnillahi ta'ala fedhii rabbiitiin ittuma arkatta dhukkuba kan kee rabni si arkuu hin dandeenye hundaafuu rabbiin jechuudha furmaatatti siif godha rabbiin furmaatatti si haa godhu rabbiin furmaatatti si haa godhu albisi jee qabeefi rakkoo adda addaa si mudate هندا فوق فرمات ربي تسيفا قول إرجما ربي صلوات ربي وسلام عليه حديث إمام أحمد صحيح قول أكو مكان أبي داود اللين كتاب إساك يستي بريسة كيست من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال الرسول صلوات ربي وسلام عليه نمني قلقلا في قنما استغفارا أرارم ربي سار كرأتشو للزمن جعل الله من كل ضيق مخرجا إنا قلقلا في قنما سموك نسي هدوج مي قدين في قني لك جيفت مين دواسي في النبو جتشتوني يا نما قلقلا في قنما سموك كيسي إبتاجر بر والله إرقودان جتشو لبلالتك ينبي أرما كيسي جروفي irra guddaan sumayyoota keenya biyya ormaa keessa fiigaa jirtu sammuun keenya bar sammuun jechuudha ilma namaatu hedduu bar wallahi nageen qabdu jeeqamaadha kun bultiitutti garagallaan jeeqame kun jechuudha qabeenya takkaa saamamnaan jeeqame kun mana irra diigamnaan jeeqame kun qabeenya jechuudha waggaa takkaa waggaa lamaa jechuudha dhabuudhaan jeeqame kun akkasuma wajjin markaza keessa waggaa tokko guutuu teessee obboleessanii fi obboleettiin jechuudha wayita jechuudha isin quraana qaxbootii tolchitee diriirsitee qaraatu quraanni jechuudha arrabni diriiruu dhabuudhaan anuu eessan ture jechuudhaan beekadhu ka waa tokko fi yaadanne haatimaan Ammadii fi abbaan Maammade ka waggaa tokko guutuu waggaa lama guutuu ji'a lama ji'a saddeet guutuu jechuudha lakkoofsa tokkootiif lakkoofsa lamaa qabeetuma ta'aa jiru jechuudha sheekummaatti fakkaatee akka waan jechuudha waa takka itti namneetti quraanii bakki takka irraa qabanu hin jirre caljedhee jechuudha gowwoomee markaza keessa taa'arus barnuma jira bar kunis markaza baneetuma aappii immoo markaza baneetuma jechuudha garee banee akka waan gareen kun jechuudha fooqii lafarraa ijaaretti itti fakkaate maqumaa jechuudha gareen kan kooti jechuudha quraana waa tokko hin barre hadiisarraa waa tokko hin hubanne garuu cinqamuu waa tokko hin hafu ustaada jechuudha garee keessatti eeguudhaan barattoota garee keessatti eeguudhaan ustaada addaa eeguudhaan barattoota wajjin
Gareen kan kooti jechuudhaan quraana waa tokko hin barre. Calciliituma ta'aa jiru jechuudha. Silaa waa tokko gaafatanii waa tokko biran jiru jechuudha. Ammoo jechuudha cinqamaa jira galgalaaf ganama cinqamaa jira.